Network. Subscribe, share, like. Maddeen keenya bilbilaan OIB'tti himan. OIB irraan si bilbilu jira. Mee akkuma reefu si gaafa keessatti dhawamuu dargaggoo Oromoo arraanta magaalaa Wadaay dhawame san gandannitti dhawamee fi waraanni mootummaa sababa maaliitii akka dhawametti wal duraa duubaa yaada kennaa ibsi. Wanni inni dadhabe mormii ijoolleen gootee jechuudha. Jawaazimamuu qaba, hidhaanis bahuu qaba. Namoonni Oromoo Oromiyaa keessatti walitti kabajamuu qaba. Haqni Oromootti kabajamuu qaba akka jiru. Garuu gandi inni itti dhaame ganda yookaan buufata fayyaa balaa kamaa kaa'uu Wadaay jala bakka ganda yookaatti rasaasa namaa furiisuuf dheechisu sanuu waraana abbaa furiisu jala fiigee abbaa afiran tokko qololeessa dhee tokko qololeessa dhee tokko keessa dhee tokko miidhageessa dhee achumatti lubbuun keessaa baate amma reekka isaanii kun jiran inni qaraxaa qobbooti jiraata Wadaay amata meeqa fuudhee jiraachuu nama akkasiiti illee wanni dhaanis haquma uummanni Oromoodhaa fi Oromiyaadhaaf dubbatanitti dhaame malee wanni isaan jiru. Uummanni isa galchees fuula addaa magaalaa Wadaay jiru. Tole mee amma guutumaan guutti magaalaan Wadaay maal keessa akka jirtu mee nuuf himi. Magaalaa Wadaay keessa yeroodhaaf jechuudha dalagaan dhaabbattee nama hundee haasanii magaalaa keessa nama mana gaggalchanii faqinaa olii gaddeemuu yookaan sababaa saniitiin ati haala jiru yaaddeessaadha. Wadaay ta'uu yoo bakka amma yoo biyya biraa batte malee Wadaay ijoollee Wadaay taatee bakka biraatti jiraachuu dandeessu. Wadaay kanatti ni jedhamta ni jedhamta namoota meeqa manaa guuranii maqaa sana kennuu jiran Wadaay keessa haalli jiru akkana biiroo waan namaa waliin miti namni burjaajira sagalee jira. Tole mee hayyee dhaamsa qabdu uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatiifis dhaammadhu. Namni keenya biyya alaatiif biyya keessaa hundinuu akka Oromiyaa takkittii irratti ija takkaan qalbii takkaan afaan tokkoon ilaalchi tokkoon as deebi'ee xiyyeeffannaa isaanii wal hubachuu wal dhagahuu macinaa dhaabbachuu jecha ajabaannuu ja'a sanuma. Tole guddaa galatoomii inti sakkoo OIB'tti haala isin keessa ertan deebisnee isin gaafannaa. Godina Harargee ba'aa aanaa dirree xayyaaraa ganda Ibraahim Bakar keessatti badii takkaan malatti waraanni mootummaa dargaggoo Oromoo rasaasatti dhukaasuun ajjeesan. Bal'ina oduu kana Daraartuu Shaamii waan giddeeffatte qabdi. Godina Harargee ba'aa aanaa dirree xayyaaraa ganda Ibraahim Bakar keessatti badii takkaan maletti waraanni mootummaa dargaggoo Oromoo tokko itti dhukaasuudhaan akka miidhe namni inti bilbilaan dubbisne OIB'tti himan. Akka namni kun nutti himatti dargaggoon kun nama nagaa hojii isaa hojjechaa jiru ta'ullee hima. Kana malees namni nuti bilbilaan dubbisne kun akkana jechuu yoo dubbatu namni dhohame kun halkan keessaa kan dhohame ta'ullee hima. Badii tokko osoo hin qabaatinitti osoo hojii isaatiif ooyiruu keessatti hojjechaa jiru halkan keessa rasaasni itti dhukaafame halkan guutuu ooyiruu keessa bulee ganama arkanii achi namni fuudhee gara mana yaalaa geessan ammaaf haalli fayyaa isaa yaaddeessaa ta'ullee dubbata. Kanumaan wal qabatee yeroo ammaan tana godina Harargee ba'aa aanaa dirree xayyaaraa kana keessatti haalli jiru hedduu ulfaataa ta'ullee himan. Sababa tokkoon malatti dargaggoota waliin taa'aa jiru mana itti cabsanii fuudhanii mana hidhaa Hararitti hidhan. Abbaan ilmaan kiyya maal balleessan jee dura dhaabbannaan manguddoo umrii waggaa 60 uleen tumanii akka malee akka miidhaa akka irra geessisanillee himan. Mana-mana ini nama sama orang Muslim, nama masyarakat, orang muda itu kita aktif. Jadi umat ini ya awal cakap, jadi buat kerja, muda ini jadi bukan ini ada di kita harus cari dalam bangsa. Itu akan itu rakyat ya kerja saya yang perlu ini semua kita Artisti Michuu Seenaa torban lama dura godina Harargee ba'aa gaara mul'ata aanaa Gurawaatti hidhamuun isaan akka OIB'tti isiniif dhiyeessinee turre haala inni keessa jiru nama achi jirurraa qindeeffannee isiniif dhiyeessinee jira. Bal'ina oduu kanaatiif Daraartuu Shaamee. Artisti Michuu Seenaa torban lamaan dura godina Harargee ba'aa gaara mul'ata mana hidhaa aanaa Gurawaatti qabamee hidhamuu akka OIB'tti isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aatiis haala inni keessa jiru hubachuudhaan nama dhimma artistii Michuu Seenaa itti dhiyeenyaan beeku tokko OIB'n bilbilaan dubbisee jira.
akka namni nuti bilbilaan dubbisne kun nutti himetti akkana jechuun dubbate yeroo ammaan tana artistuu Michuu Seenaa iddoo itti hidhamee jiru kana nama firaa kan nyaataa fi dhugaatii guyyaa guyyaatti geessuuf waan hin qabneef akka malee rakkachaa jiraachuu dubbata. Kana malees artistiin kun erga waraana mootummaatiin qabamee hidhame irraa eegalee osoo mana murtiitti hin dhiyaatin hafuu dubbata. Walumaa galatti haalli amma inni keessa jiru ammaaf rakkoo hamaa qabaachuu baatullee kanaan booda maaltu akka ta'u hin beekamu jaa. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jirutti artistii kana cinaa dhaabbachuu akka qabullee jechuun dhaamsasaa dhaammateeti jira. Haleellaa hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaatiitti raawwataniin lakkoofsi namoota du'anii 40 geera. Dabalata oduu kanaatiif leellisaa sabaa waan qindeeffate qaba. Haleellaan hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaatiitti raawwataniin lakkoofsi namoota du'anii 40 geetii jira. Guyyaa sanbata duraa sadaasa 14 bara 2020 ture hidhattoonni konkolaataa fe'umsaa uummataa godina Matakkal aanaa Bulaan irraa gara aanaa Dibaatiitti imalaa ture ganda Giidoo jedhamu keessatti dhaabsisuun imaltoota irratti dhukaasa kan banan. Dhukaasa hidhattoota kanaan imaltoonni harki caalaan bakkichatti yeroo ajjeefaman kaan immoo dhaabbilee fayyaa erga gahaniin booda du'an. Humni nageenyaa kallattii biraatiin naannoo Yaampiitti opereeshinii osoo jiru konkolaataan nagaan imalaa ture haleellaan kan irratti qaqqabe. Humnoota nageenyaa keenyaas akkuma odeeffannoo isa qaqqabeen gara addichaatti imaluun lubbuu namoota hambisuuf tumsaa ture. Haa ta'u malee gochichi nagaa ganamaan waan raawwateef namoota hedduu dhabneera jechuun hoogganaan biiroo ijaarsaa fi nageenyaa fi tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas BBCtti himan. Jiraataan aanaa Dibaatti yaaddoo nageenyaa qaban irraa ka'uun maqaan isaa akka hin eeramne gaafatan kanneen du'an namoota nagaa ta'uu dubbatu. Ummata nagaa ummata hidhatee miti nama dhukkubsatee mana yaalaa deemee deebi'aa kan miidhaman kun irratti qaqqabsiifame jechuudhaan waa'ee namoota ajjeefamanii BBCtti himan. Taatee aanaa Dibaatti kana hordofuun tarkaanfiin humnootiin nageenyaa fudhatan hidhattoonni 20 ol ajjeefamuu obbo Gaashuu Dugaas dubbataniiti jiru. Matakkal godinaalee naannoo Beenishaangul Gumuz qabu 3 keessaa isa tokkoof sabaaf sablammoonni garaagaraa keessa jiraatanidha. Haa ta'u malee haleellaan qaamolee hidhataniin irra deddeebi'uun mudata yaaddoo nageenya uummatootaa godinichaa akka hammaatu taasiseera. Jiraataan aanaa Dibaatti maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan uummatni biyyachaa jiru sodaa keessa jira. Bahee hojjechuuf miti bahee maatii isaa ilaalee deebi'uuf illee baay'ee sodaachaa jira jechuudhaan yaaddoo qaban himatu. Sababa kanaan nageenya irra deddeebiin mudatuun fulbaanaa bara 2020 irraa eegalee komaandi poostiin nageenyaa ji'oota 3 turu godina Matakkal labsamee ture. Kana malees ji'umsa fulbaanaa kana keessa hoogganaa biiroo ijaarsa nageenyaa fi tasgabbii komishinera itti aanaa poolisii aanichaa dabalatee hooggantoonni godina Matakkalii fi aanaalee garaagaraa aangoo irraa kaafamuun ibsaniiti jiru. Haleellaan hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaalee garaagaraa keessatti qaqqabsiisan himatamaan turuus eenyummaan hidhamtoota kanneenii ifatti yeroo dubbatamu hin mul'atu. Jiraattonni aanaa Dibaatti BBC'n haasofsiisee gareen hidhattootaa kun adda bilisa baasaa uummata Tigraay ABO't waliin hidhata akka qabu himu. Jiraataan aanichaa BBC'n maqaa isaanii akka hin eeramne gaafatan gareen kun kaayyoon mataa isaa kan qindaa'e waan qabu miti. Waanuma achi wajjin walitti hidhatee amma fakkeenyaaf dubartootaa fi daa'imman dhumuu kan ta'e jedhamee jeequmsaaf kaa'eedha malee waan bu'aa biraatiif ta'e miti jechuun waraana naannoo Tigraay wajjin adeemaa jiru wal qabsiisuu. Gama biraatiin humnootiin farra nageenyaa TPLF ijaaree balleessaaf ergatu haleellaa kana raawwate jechuun himatu. Hoogganaan biiroo fi ijaarsaa fi nageenyaa fi tasgabbii obbo Gaashuu Dugaas dabalataan qaamni haleellaa godinicha Matakkal duuba jiru dhaaba siyaasaa sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz jechuudhaan BBC'tti himan. Dhaabni siyaasaa kan bara 2006 boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa beekamtii argatee filannoo biyyaa keessatti bara 2007 irratti himatee akka turen aangawaan kun himu. Filannoon akka hin mo'amnee fi akka hin hoogganne ni beeku. Kana ka'umsa gochuudhaan ABO't waliin michoomuun
hanga Maqalee deemanii durgoo fudhachuu fi gorsa fudhachuu ajandaa isaanii biyya jeequu jechuudhaan himatu. Kallattiin ergamni kan kennameef ABO'tu irraa namoonni kun namoota kana dura hooggansarra turanidha. Dargaggoota ijaaruun hanga Maqaleetti geessuun gorsa fudhachuun ergama kan raawwachaa akka jiran ifaadha jedha. Namoonni muraasni shakkamanii to'annoo aangoota dhaaba ABO'ti irraa maallaqni akka argameef ta'uu mirkaneeffachuu isaanii himu. Dabalataan gareen hidhamtoota haleellaa Matakkal duuba jiran aangoota ABO'tu gidduu hidhatni jiraachuu obbo Gaashuu Dugaas dubbatu. Haa ta'u malee ajjeechaan iddoowwan biyyattii garaagaraatti raawwatamaniif mootummaan dhaaba ABO'tu irratti qabus dhaabichi himatan kunneen irraa deddeebiin ni morma. Lammiileen Itoophiyaa akkuma lakkaa'aman lola mootummaan federaalaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiruun baqatanii gara Suudaanitti ce'an keessaa walakkaa ol kan ta'an daa'imman ta'uu UNHCR hime. Baleen oduu kanaa Daraartuu Shaamii waan giddeeffatte qabdi. Lammiileen Itoophiyaa akkuma lakkaa'aman lola mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru baqatanii gara Suudaanitti ce'an keessaa walakkaa ol kan ta'an daa'ima ta'uu UNHCR beeksise. Suudaanitti qindeessaa deeggarsaa yeroo balaa UNHCR kan ta'an Jens Haseman naannoo daangaa Itoophiyaa karaa Tigraayin jiru bakka Kasaalaa jedhamtutti argamu haala baqattoonni Itoophiyaa kanneen itti jiran ilaaluu isaanii BBCtti himan. Lakkoofsi namoota daangaa ce'uun gara Suudaanitti baqachaa jiranii haalaan dabalaa akka jiru kan himan. Amma namoonni 3,000 ol ta'an Suudaanitti baqataniiru ja'a. Lakkoofsi kun guyyaa guyyaan dabalaa jira. Kaleessa qofa namoonni haareenii 2,300 ta'an as gahaniiru jechuunis dubbate. Kaleessa duraas kan haaraan dhufan 5,000 ol jechuudhaanis aangaan UNHCR kun hime. Baqattoonni Itoophiyaa kanneen karaa sadiin gara Suudaan dhufaa akka jiranii fi naannoo Kasaalaa fi Hamadaatti jedhamtutti simatamaa akka jiranillee himan. Naannoleen lamaan kanarraa lafa gara kibbaatti fagaattee argamtus akkasuma namoonni daangaa ce'an baqachaa jiran jiraachuusaa himan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ergaa gabaabaa Tiwiitarii gubbaatti guyyaa kaleessaa waa'ee namoota lola baqatanii daangaa ce'an irratti maxxansee lammiileen keenya deebisuuf qophiidha jedhan. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee keenya biyyoota ollaatti baqatan simatee deebisee hawaasaa wajjin makuuf qophii ta'uu himan. Namoota nagaa baqatan kanaaf qabeenyi isaan eeganii deeggarsi namoomaa karaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa akka qaqqabu gochuufis yeroo deebi'ettis nageenya isaaniif wabii kennuuf jecha UNHCR naannoo Hamadaatti jedhamutti buufata baqattoota 100 lakkaa'amaniif gahuu danda'u kan qabu akka tureef amma baqattoonni achitti argaman humnaa ol ta'uu isaaniirraa kan ka'e magaalaa xiqqoo Hamadaatti jedhamtutti da'oo argatanii kan jala bulaa jiran jechuun uummanni naannichaa arjaa ta'uu isaaniitiin baqattoota Itoophiyaa kanaaf waan qabu hiraa jira jechuun dubbate. Hooggantoonni naannichaas lafa baqattoonni kun irra qubatan mijeessuun gargaaraa akka jiranis dubbatan. Qindeessaa yeroo balaa UNHCR damee Suudaanii kun naannoo daangaatti baqattoota Itoophiyaa yeroo dubbisanitti lolli naannoo isaanii keessatti adeemaa jirurraa kan ka'e sodaa guddaa keessa jiraachuu hubachuu himan. Namoonni garii an dubbise miidhaa fi waraana guddoo keessaa baqatanii akka dhufan natti himaniiru. Kan jaan bakka amma jiran kanattillee sodaa waan qabnuuf sagalee ofirratti eegaa asitti homaa hin taanu jedhan gaafatu jedhan. Guyyaa guyyaan kumaan kan lakkaa'aman gara kanatti baqachaa waan jiraniif deeggarsi barbaachisu kennamutti hanqina jira jechuudhaanis sadarkaa idila addunyaattis ta'e dhaabbilee Suudaan keessa jiran irraa deeggarsa walitti qabaa akka jiran himan. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataan haalli Itoophiyaa keessaa karaa nagaan akka furamu gaafatan. Dabalata oduu kanaatiif akkamitti aanutu isiniif qindeessina. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataan haalli Itoophiyaa keessaa karaa nagaan akka furamu gaafatan. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataan lolli Itoophiyaa keessatti mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF amanamoo ta'an gidduutti gaggeeffamu karaa nagaan akka furamu waamicha dhiyeessan. Pirezidaantiin Uhuruu Keeniyaataan masaraa isaaniitti jiila ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin durfamu simachuun yeroo marii gaggeessan hin dubbatan. Pirezidaantiin Uhuruu walitti bu'iinsa biyyattii keessatti uumame karaa nagaan fala barbaaduun muddama uumame goolabuu akka qaban waamicha dhiyeessan. Itoophiyaa fi Keeniyaan nagaa fi tasgabbii
pirezidaantiin naannicha walitti hidhuun qooda qabaachaa akka turan eeruun lola kanatti humna guutuun akka hin seenne akeekkachiisan. Uhuruun lolli mootummaan federaalaa fi TPLF gaggeessaa jiran kun gumaacha lammiileen Itoophiyaa guddina biyyattii keessatti qaban laaffisaa, kanaafuu lola qabbaneessaa jedhan. Pirezidaantiin Uhuru Keniyaataan gartuu lachuu gargaarsa namoomaaf dursa kennuun gargaarsi akka hawaasa naannoo qaqqabuuf daandii hundayyuu banaa akka godhan waamicha dhiyeessan. Uhuruun dhaamsa kana kan dabarsan wiixata galgala wayita jiila Itoophiyaa waliin masaraa isaaniitti mari'atan ture. Itti aanaan ministeera muummee fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin ergaa addaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmad pirezidaantii Uhuru Keniyaaf dhiyeessuun haala siyaasaa fi nageenya Itoophiyaa keessa jiru irrattis hubannaa gabaabaa kennaniiru. Daawwannaa kana irratti jiilli obbo Dammaqaa Mokonnin dursan ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti barreessituu dhaabbii Waynishet Taaddasaa fi Keeniyaatti abbaasaadara Itoophiyaa kan ta'an Mallas Alam of keessaa qaba. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin Yugaandatti akkasumas daawwannaa taasisaniin pirezidaantii Yoweri Museveniin waliin dhimma nageenyaa fi tasgabbii irratti mari'ataniiru. Yoweri Museveniin marichaan booda waraanni Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamu karaa nagaan furamuu akka qabu tiwiitarii isaanii irratti erga barreessanii deebisanii haqaniiru. Haa ta'u malee maaliif akka haqan wanti barame hin jiru. Dabalataan Dammaqaa Mokonnin Yugaandaa galuun jaarsummaa Yoweri Museveniin TPLF waliin araara buusuuf jedhamuun miidiyaa hawaasummaa irratti bal'inaan qoodamaa ture. Dubbiimaan koree labsii yeroo muddamaa naannoo Tigraay irratti darbee ambaasaadara Ridwaan Hussein ammoo TPLF waliin araarri gaggeeffamu hin jiru jedhan. Inuma obbo Dammaqaa Mokonnin kan gara Yugaandaatti imalaniif dhimma kana waliin wal hin qabatu jedhan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa opereeshinii heera biyyattii kabachiisuun gaggeessaa jiran jedhu hanga yakkamtoota seeratti dhiyeessu hin dhaabbatu jechuun irra deddeebiin ibsaa ture. Erga Sadaasa 3 bara 2020 humni poolisii addaa TPLF'if amanamu buufata raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa Itoophiyaa rukute jedhame waraanni gara lameen gidduutti gaggeeffamu itti fufee jira. Namootni hedduun akka ajjeefaman maddeen odeeffannoo himaa jiru. Deeggarsa nyaataa fi yaalaa bakkeewwan barbaachisanitti dhiyeessuufis dhaabbileen gargaarsa namoomaa taasisan akka rakkataa turan himuun gareen lamaan hulaa banaa akka godhaniif gaafachaa turan. Duula weerara homaa awwaannisaa gammoojjii dhaabsisuuf taasifameen naannoo Somaaliyaa irraa kan hafe naannolee kaan mara keessatti milkaa'uu isaa ministeerri qonnaa beeksise. Bal'ina oduu kanaatiif Nadiifa Abbaa Machaa. Duula weerara homaa awwaannisa gammoojjii dhaabsisuuf taasifameen naannoo Sumaalee irraa kan hafe naannolee kaan mara keessatti milkaa'uu isaa ministeerri qonnaa beeksisee jira. Sochii kana tumsuufis biyyoota garaagaraa irraa deeggarsi taasifamaa fi akka jiru kan hime ibsa ministeera dhiheenya kana mootummaa Israa'el deeggarsa diroonota keemikaalaa bifa 27 fi tumsa ogeessota leenjisuu kennuu isheen dubbata. Tolega daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee isinii dhiyaanne kan maal raawwataa hanga oduu biraatti walitti deebinutti nagaan Media Network. Subscribe.